Gaafii kana keessa daangaa yookaan konistiriintii tokkotu jira. Garuu inni deebii kennu irratti dhiibbaa tokko iyyuu hin qabu. Maaliif akka inni reedundeenti jedhamee fi akkamitti akka herrega keessaa baafnu beekuu barbaaddu? Viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa. Subscribe illee godhaa, share godhaa, laayikii barreessaa. Max z is equal to 3x plus 2y subject to x plus y less than or equal to 10, x less than or equal to 5, x less than or equal to 8, x y greater or equal to 0. Gaafiin keenya akkana jedha jechuudha. Amma kuni constraint inequality waan nu kennameef gara equality jijjiiruu qabna. Max z is equal to 3x plus 2y subject to x plus y less than or equal to 10, x less than or equal to 5, x less than or equal to 8, x y greater or equal to 0 jedha gaafiin keenya. Amma kana jechuun objective functionidha. Kunniin constraint keenya ka inequality nu kenname kana gara equality jijjiirra. Ka less than or equal to, less than or equal to, less than or equal to, greater or equal to jedhamee kenname kana gara equal to ti gara equality ti jijjiirra jechuudha jalqaba. Amma x plus y is equal to 10, x is equal to 5, sadaffaan ammoo x less than or equal to 8 jedha waan ta'eef x is equal to 8, x y is equal to 0. Ka inequality nu kenname kana gara equality ti jijjiirreerra jechuudha. Amma tokkoon tokkoo isaa gatii x fi y isaa barbaadaa deemna. Equation kanaan jalqabna. X plus y is equal to 10 ka jedhu kanaan jalqabna. X fi y hin qabna. Gaafa x 0 ta'u gatii y meeqa ta'a? Gaafa y 0 ta'u gatiin x meeqa ta'a ka jedhu san barbaanna. Gaafa x 0 ta'u gatiin y meeqa ta'a? Gaafa y 0 ta'u illee gatiin x meeqa ta'a ka jedhu san barbaanna. X plus y is equal to 10 jedha gaafiin keenya. Gatiin x 0 dha jennee irraa 0 plus y is equal to 10, 0 plus y jechuun y dha, y is equal to 10. Gaafa x 0 ta'u gatiin y meeqa? 10 jechuudha. Ka biraa ammoo ka itti aanu ammallee equation kana x plus y is equal to 10 kama jedhu kana ka itti aanu gaafa y 0 ta'u gatiin x meeqa ta'a ka jedhu san barbaanna ammallee sumarraa. X plus y is equal to 10 jedha equationiini. X plus 0 gatii y yoo 0 ta'u is equal to 10, x is equal to x plus 0 jechuun x dha, x is equal to 10 dha jechuudha. Gaafa y 0 ta'u gatiin x meeqa? 10 jechuudha. Amma equation kana hojjannee fixnee jirra. Kattaan ammoo x is equal to 5 dha. X is equal to 5 ka jedhu x fi y jira. X fi y qabna. Gatiin x kenna 5 dha jedheera. Kun inni x is equal to 5 jechuun gatiin x 5 dha. Gatiin y ammoo 0 dha jechuudha. Ka biraa ammoo x is equal to 8 ka jedhu kana kunillee x fi y qabna. Gatiin x kenna 8 dha jedhee kennamee jira waan ta'eef gatiin y kenna ammoo 0 dha jechuudha. Amma kanneen argannee jira. Amma asirraa poointii isaanii haa baasu. Point A jedhee haa fudhadhu. Point A jechuun ka jalqaba si dalage kana point A jedhee haa fudhadhu. 0, 10 fi 10, 0 kanneen point A jechuun 0, 10 haa fudhu. 0, 10 point A haa jedhuuni. Taansee B haa jedhuuni. B illee kama equation x plus y is equal to 10 irraa argadhe 0, 10 illee equation kanarraa ka B illee 10, 0 ka jedhuun B godhee haa fudhadhu. 10, 0. Isallee equation kamirraa argadhe equation x plus y is equal to 10 jedhu kanarraa. Ka biraa immoo point C jedhee haa fudhadhu. Point C jechuun illee maayinni point C jechuun x is equal to 5 jennee tana jechaadha. Amma point C x is equal to 5 kenne 5, 0 gatiin x 5 dha, gatiin y ammoo 0 dha. Point C haa jennuuni. Ka kaan ammoo point D godhee haa fudhadhu. Point D jechuun ammoo isii kana point D jedhee haa fudhadhuuni. X is equal to 8 kenneen kana gatiin x 8 gatiin y ammoo 0, 8, 0. Kana jechuudha. Amma asirraa giraafii ijaarree giraafii irratti redundant constraint sarreennuu suni
asirraa giraafii ijaarree sararri redundant constraint nun sun sarara akkamiitii ka jedhu san laallaa jechuudha. Giraafiin keenya kana giraafii irratti kun x fi y dha. Kun y dha. Kun ammootu x dha. Koordineetii lama qabna. Miira x fi y qabna. Kun x dha. Kun ammoo y dha. X irratti 5 jira. 5 jechuun ka point C irraa argamtu tana. A jechuun ammootu ka point D irratti argamtu. 10 jechuun ammoo ka point B irratti argamtu tana jechuudha. Ka y ammootu ka y 10 qabna. 10 jechuun kun y asii qabna. Kuwwan ammootu gatii y 0 dha. Point C irratti illee 0 dha. Point D irratti illee gatii y 0 dha. Saniifuu gatii y 10 kana bichaa qabna jechaadha. Tuwwan ammootu 0 dha jechuudha. 10 sun ammootu ta point A irratti argamtu tana. Amma akkamitti wal qabsiifnaa redundant constraint yoo akkamitti baafnaa ka jedhu san laalla. Jalqaba irratti point A jechuun 0 10 jetti. 0 10 jechuun x gatiin x 0 dha. Gatii y ammootu 10 jechuudha. Point sun jechuun ammoo pointii tana. Pointiin tuni 0 10 ta jennuun suni pointii tana jechuudha. Itti aansee b laallaa. B jechuun 10 0 itti. Gatiin x 10 gatii y ammootu 0 dha jechuudha. Gatiin x 10 gatii y 0 10 0 jechuun pointii tana jechuudha. Pointiin tuni 10 0 itti amma 0 10 fi 10 0 jechuun equationii kamirratti argamanii equationii kamirraa arganne seetanis. Inni equationii x plus y is equal to 10 irraa arganne. Gaafa x 0 ta'u gatii y 10 gaafa y 0 ta'u immoo gatiin x 10 jennee arganne sanii amma isa wal qabsiifnaa jechaadha. Amma pointii lamaan tana wal qabsiifna. Akkana wal qabsiifnaa. Sararri kun jechuun sarara kaminirra x plus y is equal to 10 ka jenneen kana jechaadha. X plus y is equal to 10. X plus y is equal to 10 jechuun sarara kana. 5 ka jenneentu jira. 5 jechuun kuni x is equal to 5 ka jenneen. X less than or equal to 5 yookaan ammootu gaafa inequality irraa gara equality ti jiru. X is equal to 5 ka jenneen kana jechaadha. Kana jechuun gatiin x 0 dha. Gatiin y ammootu gatiin y 0 dha. Gatiin x 5 dha jechuudha. 5, 0. Gatiin x 5 dha. Gatiin y 0. Sarara kana jechuun akkamitti deemaree? X is equal to 5 ka jennu sarara kana. Akkanatti ka inni deemu. Sararri kuni x is equal to 5 isenneessan. X is equal to 5. Isa jechuun maal jechuudha? X is equal to 5 ka jenneen kun x less than or equal to 5 ka jenneen. X less than or equal to 5 jechuun x 5 fi 5 gadi ka argamu. Saniifuu asirratti daangeffama. Daangaan kenna asii fi garanatti jecha garanatti haga 0 0 fi 5 garanatti ka argamu kuni 5 irraa garanatti 5 fi 5 irraa garanatti ka argamu kun x is equal to 5 ka jennu sanii jecha. Ka biraa immoo itti aanee x is equal to 8 ka jenneen. X is equal to 8 jechuun asitti dalaynee x fi y dalaynee 8 0 ka jenneen kana. X is equal to 8 jechuun gatiin x 8 dha. Gatii y immoo 0 dha. Kana jechuun y keenya 0 dha. Gatiin x ammootu 8 gaafa x 8 ta'u y 0 dha. Kana jechuun illee akkanumatti deema. Kanumatti deemaa jechaadha. X less than or equal to 8 yookaan ammootu x is equal to 8 ka jenneen kana jechaadha. X is equal to 8 yookaan ammoo x less than or equal to 8 ka jenneen sarara kana. Amma asirraa optimal solutioniin keenya eessa argama isa dhusan laallaa. Jalqaba bakka feasible regionii keenya barbaannaa. Inni san immoo redundant constraint inni jedhamu sun sararri bakka feasible regionii keenyaan ala jiru garuu ammootu feasible regionii keenya yookaan optimal solutionii keenya san irratti ka dhiibbaa hin qabne jiraatee fi jiraachuu baateetti illee ka rakkoo uumuu hin dandeenye yookaan ammootu ka bu'aallee hin qabne sun redundant constraint jedhama. Sararri sunuu sarara kamii ka jedhu san illee achumaan laallaa jechuudha. Eessaan diibamaa isa dhufammootu asirraan garana diimnaa. Kanaan achi maaliif hin tarre yoo jenne asiif achi taruuf
x is equal to 5 isi jettu tanatu nu daangeessa sarara kana nu daangeessa asiin achi taruu hin dandeenyu sarara kanaaf asirraa achi taruu hin dandeenyu asii olillee bahuu hin dandeenyu sarara kana nu daangeessa sarara kana jechuun ammoo x plus y is equal to 10 iseen nuun kanaa jechaadha. Dursa wanna nu haftee jira poointii takka nu hafee poointii san jechuun poointii tan poointiin tuni bakka sararoonni lamaan tol qaxxaamuran bakka intersekshinii sanii sararoonni lamaan sarara kamiif kam tol qaxxaamura yoo jenne sarara x plus y is equal to 10 jenneen sarara kana jechuun ammoo x is equal to 5 sarara lamaan saniin tol qaxxaamura bakka isaan tol qaxxaamuran bakka intersekshinii kennaa san barbaannaa jechuudha. Sarara kaminni tokko immoo x plus y is equal to 10 sarara kanaa fi x is equal to 5 sarara jenneen kan x is equal to 5 jechuun sarara kanatu x is equal to 5 dha. Sarara kana jechuun ammoo deemee asii dhaabatu kun x plus y is equal to 10 dha. Intersectioniin isaa asii bakkee kana barbaannaa poointii kana barbaannaa jechuudha dur. Eshi x plus y is equal to 10 jedha x is equal to 5 jedha kajala gatii x hin qabna gatiin x 5 dha jedheera saniifu x plus y is equal to 10 gatiin x 5 5 plus y is equal to 10 y is equal to jechuun x plus y is equal to 10 dha. Gatiin x 5 waan ta'eef 5 eda'uu y is equal to 10 ta'a. Y is equal to achi dabarsi nama 5 kana 10 minus 5 ta'a. Y is equal to 10 minus 5 jechuun 5 dha. Jalqaba x hin kenna 5 dha. Y hin kennallee 5 dha. Pointiin tuni gatiin isii meeqaree 5 dha jechuudha pointiin tuni jechaadha. Amma kana arganneerra. Amma bakkee feasible region kennaa barbaanna. Feasible region jechuun tokko pointii tana jechuun bakka 5 fi maaliif isii achi taruu hin dandeenyu wanni isii achi taruu hin dandeenyeef x is equal to 5 waan jedhamee jirru x less than or equal to 5 waan jedhamee jirru 5 fi 5 hin gaditti waan argamu san fudhannaa jechuudha. Saniifuu sararri tun daangaa ta'ennaa asii pointii tana fudhannaa. Point A jedhee haa fudhadhu. Point A haa jedhuuni 5 0 dha jechuudha pointiin tun. Takka ammoo pointii tana ammootu B jedhee haa fudhadhu. Amma intersekshinii bakka isaanitti wal qaxxaamuran irraa argadhe tana 5 5 ka biraa ammoo pointii tana jechuun ammoo C jedhee haa fudhadhu. Pointii tana jechuun 0 10 dha. Ka biraa ammoo pointii tana jechuun ammootu 0 0 bakka pointii lamaanuu 0 0 x y illee 0 0 itti ta'an pointii tana A haa jedhuuni tana ammoo B haa godhu isii tana C haa jedhuuni tana ammootu D haa jedhuuni jechuudha. Amma pointii kana argannee jirra bakka feasible region kennaa beeynee jirra jechaadha. Maximizationii waan ta'eef garanatti kan inni dibamu garanatti gara gadiititti gad deemna. Gara gadiititti gadi deemna. Asii ol taree maan dibamnee yoo ka jedhamnu taane sarara kana nu daangeessa akkasii achi ol tarree hin deemne. X plus y is equal to 10 ka jenneen x plus y is equal to 10 jechuun x plus y less than or equal to 10 kanatu akkas. Kanaafuu 10 fi 10 gaditti kan argamu sanii jechuudha. Sababa 10 kana achii gad dibuu qabna 10 fi 10 gadi. Sarara kana nu daangeessa akka isaa waliin baane. Garana hoomaatu nu daangeessa waan yoo jenne ammoo isaa ammootu x y greater or equal to 0 ka jennu sannan negativity constraint tu akka garas hin deemne akka karaa negativii san hin deemne nu daangeessa. Asii achi hoomaaltu nu dhoggaa asii achi maan deemne yoo jenne ammoo sarara kana nu daangeessa asii achi illee deemu sararri tun taminni x is equal to 5 yookaan ammootu x less than or equal to 5 ka jenneen tan 5 fi 5 gadi dibinuun jedhaara waan ta'eef asii gadi dibama maaltu bakki optimal solution kennaa asii jechaadha. Amma kana arganneerra. Amma pointoota fudhannu A ka jedheen jira point A jechuun 0 0 0 0 jechuun pointii tana ka biraa ammoo B jedhee haa fudhadhu B jechuun ammootu pointii tana 5 0 ta jedheen tana 5 0 ka biraa point C dha point C jechuun ammootu 5 5 bakka intersectionii tana 5 5 ta jedheen tana ka biraa ammoo pointii D dha point D jechuun ammoo 0 10 ta jedheen tan pointii tana jechuudha 0 10. Amma kana arganne asirraa optimal solution kenna barbaanna.
sararri kunoomaa inni maaliif keessan gallee isa jedhu sayyoo ilaalle sarara kana jechuun ka jalqaba gaafa dubbannu irraa dhufne sani sarara kana jechuun redundant constraint. Sararri kun ufii sarara keenya hin qaxxaamura, sarara kana hin qaxxaamura, sarara kana irraa mootu fagaatee argama. Optimal solution keenyaan bakka feasible region keenya hin dhaqqabu. Feasible region isa hin dhaqqabu waan ta'eef redundant constraint jedhama. Garuu infeasible sila osoo inni kana qaxxaamuruu baate infeasible jedhama ture. Osoo adda isaa qabadhee bahee dhaabu taate garuu sarara kanaan wal qaxxaamura. X plus y is equal to 10 fi x is equal to 18 asitti wal qaxxaamura. Garuu bakka feasible region keenyarraa siqee argama jechuudha. Kanaafuu nullee hin miidhuu nullee fayyadu. Bakka optimal solution irraa fagoo jira waan ta'eef sararri akkanatti argamu kunniin maal jennare redundant constraint jennaan jechuudha. Redundant constraint. Amma asirraa pointoota kanneen irraa optimal solution keenya barbaanna. Gaafiin keenya maal jetti ka jalqabaa isa kana max z is equal to 3x plus 2y is kana jechaadha gaafiin keenya 3x plus 2y ka jedhu kana asirraa amma optimal solution keenya barbaanna. A jedhee haa ka'u. A jechuun 0 0 dha. 0 0 dha A jechuun. Kana jechuun ammoo gatiin x 0 dha, gatiin y illee 0 dha jechuudha. Saniifuu 3x plus 2y ka jedhu kana miire 3 times gatiin x 0 yoo ta'u 0 plus 2 times 0. 3 times 0 jechuun 0 dha plus 2 times 0 jechuun illee 0. 0 plus 0 jechuun is equal to 0 arganna jechuudha. Kattaan ammoo point B dha. Point B jechuun 5 0 ka jenneen kana equation keenya 3x plus 2y. Equation kana 3 times gatiin x keenya 5 3 times 5 plus gatiin y keenya ammoo 0 dha. 2 times 0. Kana jechuun 3 times 5 15 plus 3 times 5 jechuun 15 plus 2 times 0 jechuun 0 dha. 15 eda'uu 0 jechuun is equal to 15 argannaa jechuudha. 15 jechuudha. Kattaan ammoo point C dha. Point C jechuun C dha. C jechuun awwala 3x plus 2y qabna. 3 times gatiin x keenya point C irratti 5 3 times 5 plus 2 times gatiin y illee 5 2 times 5 ta'a. 3 times 5 jechuun 15 plus 2 times 5 jechuun ammootu 10 15 eda'u 10 jechuun is equal to 25 jechuudha. Kattaan ammoo kadhumaa D dha. Point D dha 3x plus 2y jedha. 3 times gatiin x meeqa 0 dha. Plus 2 times gatiin y meeqa 10. 3 times 0 jechuun 0 dha. Plus 2 times 10 jechuun ammootu 20. 0 eda'uu 20 jechuun walqixa 20 jechuudha. Amma kanneen arganne irraa tokko 0 arganne, B irratti ammoo 15 arganne, C irratti 25 arganne, D irratti ammootu 20 arganne. Optimal solution keenya 25 ta'a. Maaliif 25 ta'a yoo jenne maximization barbaada irra waan ta'eef maximization ka guddaa fudhanna. Saniifuu optimal solution keenya 25. Our optimal point keenya ammootu point C dha. Point C 5,5 ta jenneen ta'a. Pointiin tuni optimal solution optimal pointii keenya. Wanni kun 25 kunillee optimal solution keenya jechuudha. Kana fakkaata. Subscribe godhaa, share godhaa, like illee godhaa isinitti tole. Kana galtuma.